nama tokko feesbuukii keessanii irratti bilook gootanii eegasii booda akkaataa itti bilookii irraa kaasuu dandeettan yookaan aan bilook gochuudhaan keessatti waliin ilaalla. Jalqaba irratti feesbuuk keessan jala erga dhaqxanii nama bilook gochuu barbaaddan jalanii seentu eegasii booda sararaan tuqaa sadan gara mirgaatti argamu tuquudhaan bakka bilook jettu isin dhufa bilookii kana irratti gad ni tuqxu jechuudha. Eegasii booda bilook bakka jettu kana ammas ni tuqxu jechuudha. Nama kana ammaaf bilook goonee jirra jechuudha. Kunoo amma kiloos goonee keessaa baana. Sana booda nama kana bilookii jalaa baasuuf yookaan aan bilook gochuuf maal gochuu akka qabnu waliin ilaalla. Jalqaba irratti sararaan tuqaa sadan gara oliitti argamu karaa harka mirgaa gara olii argamu ergatu hin booda sitting irratti ergatu hin booda gara oliitti harkisuudhaan isa bilookiin jedhu kana irratti al takkaaf ni tuqna. Ergasii booda nama nu bilook goone hunduu as jalatti argama jechuudha. Akkasuma aattu blacklist blocked list bakka jedhu kana tuquudhaan namoota biraas dabaluu dandeenya. Fakkeenyaaf nama kana alaa baasuudhaaf amma sa'aatii 48 eeguu qabdaa jedha jechuudha. Nama tokko eega bilook gootanii sa'aatii 48 booda aan bilook gochuu dandeessu jechuudha. Sana booda ufii isaatiin bilookiin irraa ka'uu danda'a jechuudha. Sa'a 48 booda jechuudha. Bye bye.